Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Kophee irraa keessatti sababoota waraanaa naannoo Tigraay baay'eef tokko jiraatonni loltoota haleeluu jedhan. እየደረሰበት ስለሆነ humni lammii kooti jedhee dugda isaa kennee deemu guyyaa guyyaan haleellaan irratti raawwatamaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennine wanti bara dabre nu yaaddeessaa ture. Miseensaan gumii sabaa Abbuseen Dheengee kadhiyoo Nairobi du'e eenyu? Nama mufachiifne kana kooni mufachiifne nama ufirraa yaadu nama gara ufirraa gara yaaduu qabsootti yaadu nama kokkomnaa nama taphataa nama qoosaa nama baay'ee. Kanadaatti oowwi cimaa lubbuu nama hedduu galaafachuu fi oduu dabalataa nu waliin tura an Asli Galgalooti. Dhaggeeffattootteen oduuteen jalqabaanii mootummaan Itoophiyaa murteen loltoota magaalaa Maqalee keessa baasu murtoo siyaasaa malee dhimma waraanaa miti jedhe. Humni Tigraay ammoo magaalaa Maqalee fi bakkeewwan biroo waraanaan injifachuun qabachuu himaa jira. Gaafa humnoonni Tigraay magaalaa guddittii naannichaa qabachuun ibsame mootummaan Itoophiyaa ammoo dhukaasa dhaabuu gam tokkoon labsuun ni yaadatama. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa achi akka ba'uu fi murtee dabree akkanaan hima. ወገኔ ብሎ ጀርባውን ሰጥቶ የሚሄደው ኃይልም በየቀኑ ጥቃት እየደረሰበት ስለሆነ humni lammii kooti jedhee dugda isaa kennee deemu guyyaa guyyaan haleellaan irratti raawwatamaa waan jiruuf yeroo aara galfii yoo kennine wanti bara dabre nu yaaddeessaa ture har'a nu yaaddeessu. Misaa'ilaa fi meeshaalee keenya baasneerra akka kaleessaatti dhimmi ittiin sodaannu hin jiru. Dabalataan ammoo haala amma jiruun wanti ganna kanatti dursa itti kenninuuf dhimmi biraa waan jiruuf maallaqa humna namaa fi hidhannoo keenyas qusannee gara dhimma ijoo ta'etti yoo xiyyeeffanne wayya jechuuni. Ji'oota 8 darbanitti maallaqa naannichaa baay'ee jedhan kan himu ministeerri muummee Abiy jiraattota naannichaa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwachuu hima. ባለፉት 8 ወራት በወታደራዊ መስክ ካለው ወጪ ውጪ Ji'oottan 8 darbanitti baasii loltummaan jiruun ala rasaasa nyaataa fi uffannaa hin dabalatu. Kanaan alatti daandii, ibsaa, fayyaa, barnoota, ijaarsota garaagaraa fi soorata dabalatee raawwachiisuuf Tigraay keessatti birrii biiliyoona 100 ol baasneerra. Birrii biiliyoona 100 jechuun bajeta barana qabannu keessaa harka 20 jechuudha. Biiliyoona 100 jechuun bajeta waggaatti Tigraayiif ramadnu dachaa 13 fi 14 ol jechuudha. Waggaatti biiliyoona 8 qabannaayyuu. Baasii fi dadhabbii kana hunda erga goone booda garuu humnuma keenyaan sarara ibsaa suphuuf namoonni deeman du'aniiru. Nyaata raabsuuf wayita deemanitti ajjeefamaniiru. Tajaajila bilbilaa dabalatee kaanis ijaaruuf kanneen deeman balaan garagaraa irra gaheera. Haa ta'u malee namni tokkollee waan gaarii hojjechaa jirtu itti fufaa kan nuun jedhe hin turre. Hunduu sababa keessaniin beelli galaa jira. Eessii dhorkitan, kominikeeshiniis danqitan, waraana dhaabuu diddan, waraana Eertiraa galchitan kan jedhanii fi himannaawwan wal fakkaatoo taantu ture. አምና እንደምንሰጋው አይነት ስጋት በኢኮኖሚም በወታደርም በምንም sodaa bara dabre keessa gama diinagdee waraanaa fi kaaniin qabnu waan amma hin jirreef sodaa amma harkaa qabnu dhiisnee achitti humna keenya yoo qisaasne lama dhabduu ta'urra dabree faayidaan biraan irraa hin argamu. Jalqabarraa akka mootummaatti waraana yuunifoormii uffatee sarara qabuu fi bakka itti dhaabbatu kan beekutu nu mudatee ture. Kanaafis guyyoota 15 fi 20 nutti fudhate. Waraanni akkanaa kun guddoo nu rakkifne. Boodarra haala murtaa'een hirratus garee shiftaa tahee dhokatutu nu mudate. Haala teessuma lafaan kan rakkisu ta'us barbaadnee muraasas qabnee garii ammoo tarkaanfii irratti fudhannee turre. Kana gochuufis teknoolojii fayyadamuu dandeenyee turre. Lolli amma jiru garuu jijjirameera. Waraanni amma jiru mandara kamiyyuu loltuun yogguu deemu nyaapha tokkollee hin argu. Ummata callaa argata. Loltuun achi gale lakkoofsi isaa yoo bicuu ta'e diinni tokkollee hin jiru jechuun keessa dabree otoo hin deemin dugda duubaan namoonni baay'atanii weeraruun gajaraa fi kilaashaan haleelu. ሰዎች ወረውት በክላሽም በገጀራም ይጨፈጨፉታል። Raayyaa ittisa biyyaatti qindeessa ijaarsa waraanaa kataan Leeftinant Jeneraal Baacaa Dabalee waraanichi haali isa waan jijjiireef raayyaa ittisa biyyaachi ba'uu fi sabab ta'ee jedhe. ትግራይ ተከባሃል የከበቡህ ነገሌ ናቸው እነዚህ ማጥፋት አለብህ ትግራይ መርፈምቴታ ከንስመርሴ ጀረከነፋቲ
isaan balleessuu qabna. Kanaan dura falmitee bilisa kan baafte har'a si weeraruufi qabeenya kee fudhatanii deemuufi kanaaf ka'i jechuun irra deddeebiin duulli ture. Kuni maaliifi nu waliin loluu caala uummata of dura qabuun nu waraanuufi. Sana booda sanyiin kakaasuun hawaasni hiriiree akkaataa kanaan wayita dhufu hawaasa kana ajjeesuun amala loltoota keenyaa miti. Tigraay keessatti humni bobba'amnee fi shororkeessitoonni akka qabaman nuti barbaannu waliin gitanii jeeneraalota 17 caalan siiviloonni 10 caalan nuti garuu loltoota 50,000 caalan naannichatti bobbaafne. Tigraay kan seennee fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf malee Maqalee yookiin immoo iddoo biraa bilisa baasuuf miti. Yeroo sanatti Maqalee qabannaa sababni jennee fi gatiin yeroo sanatti qabdu amma akka hojii waraanaatti gargari. Juntaa qabuuf asiif achitti loltoota bobbaasuun faayidaan ammatti qabu xiqqaadha. Sababiin isaa juntaan Itoophiyaaf sodaa guddaanu. Shororkeessummaan TPLF Tigraay keessatti uume daangaan qabu. Gara giddu galeessaatti Affaar, Raayyaa, Eertiraa fi Umaraatti socho'uu kan jedhamu humna dhabus yeroo kamiyyuu shororkeessitoonni kan raawwatan waan ta'eef waraanni keenya sadarkaa to'achuu danda'u irraan geenyeerra. Ministeerri Deetaan Ministeera Dhimma Alaa Ambaasadar Ridwaan Hussein Gamisaatiin mootummaan Itoophiyaa ammaan booda wanta naannoo Tigraay keessatti raawwatamuuf itti gaafatamuu hin danda'u jedhu. Dhaggeeffattootni amma oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Kanadaatti eegi jimaataa hoowwi cimaan lubbuu namoota 130 ol galaafachuu himan. Asiin dura qilleensi biyyattii digirii seentigireedii 45 dabreen beekama amma immoo 49 ta'uu ibsan. Bulchaan Raashiyaa Vladimir Putin UK fi US'n waraana isaaniitiin nutti tuquu jirtii jechuun aarii qaban ibsa. Waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu hin danda'u garuu biyyoonni kun buufata waraanaa dhaatu Ukraine jirtu dhaabbachuu yaaltee jedha. Putin biyyooti tuniin lafteennatti waan barbaadatteef mo'achuu hin dandeettu jedhu. Ministeerri dinagdee Aljeeriyaa Eyman Ben Abdirahman akka ministeera muummee muudama Eyman kaduraanii durtaa baankii biyyaalessaa ture kufaatii dinagdeetiif aangootti dhufee jedhan. Adda bilisummaa Oromoo Abbaawtii miseensa gumisaa Abaa fi itti gaafatamaa dippiloomaasii biyya laka ture Abdenge Hussein kan jimaata dabree Naayiroobii lubbuu dhabee nam qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qabu jedhanii hiriyoonni qabsoo keessa waliin turan. Gaaf jijjiiramni dhufee jedhanii miseensonni Abbaawoo biyyatti galan karaa Booranaa Gujiitti hoogganaa ta'ee kageeggessaa ture is ta'uu himan. Nam jabaa, nam qaroo, nam taphataa fi qabsaawaa dhabnee jechuun namoonni hedduun gad qaban ibsachaa turan. Abdengeen bakka dhaloota isaa godina Booranaa aanaa Mooyalee Tawwaalam. Abba Fatuu Qaallichaa firaa fi jaalisa. Nama waraana zoonii kibbaa hundeessi keessa sagli tokkoon warra jalqaba qabsoo zoonii kibbaa dhaabu keessa nam tokko gaafa sunirraa jalqabee hoogganaa waraana kanaa gargaraarra ture miseensa gumii sabaa ta'ee ajajoota zoonii kibbaa keessaa tokko ture achirraa ka'ee miseensa gumii sabaa achuma ta'ee achirraa ka'ee hagamma warri wareegamuutti har'a miseensa gumii sabaa yookaan miseensa shanii gumiitti qaama sentiraal koomitee 11 keessaa nam tokko itti gaafata. Tama dippiloomaasii biyya alaati gaheen isaa gahee gargaraarra ture bifa gargaraatiin biyyoota gargaraa irratti gara Soomalii, Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Saawud Afrikaatti illee nama waan dippiloomaasii kan hojjechaa ture keessaa tokko jecha. Guyyaan lubbuu dhabee namoonni garii balaa konkolaataatiin lubbuu dhabee jedhan kaan ammoo COVID-19 lubbuu dhabee jechaa turan. Erga inni du'ellee waraqaa duusaa jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti waraqaa wayii maxxansaa turan. Waggoota dheeraa fi qabsoo keessa waliin turee fi agduu isaa wallaansitti barbaadaa akka ture jaalii isaa Eedin Waaqoo oduun tun dharta'uu hima. Maaliin akka dhukkubsatee fi yaadannoo isaa akkanaan hima. Jaalleen galli nama waan hedduu jaallatamu. Jaalleen galli nama beeksii mufachiifne kan akka hin mufachiifne nama ufirraa nama nafuufirraa sabaaf yaadu nama dursee jaallan qabsooti yaadu nama gara ufirraa gara jaallan qabsooti yaadu nama kokkomnaa nam taphataa nam qoosaa nam baay'ee taphatu nam baay'ee qoosaa jaallatu nam baay'ee qoosaa jaalleen geen dhabuuni baay'ee waan beeku hedduu nu gaddisiise. Kanaaf jaalleen gabaa yaadatamuun baay'ee qabu waan danda'e callaan ibsi waan namni tokko callaan danda'e ibsi yeroo tokko opereeshinii wayiin nutti ka'ee opereeshinii sunirraa helikoophitarii wayiin dhufee helikoophitarii kaan akkan gubbaa ga'ee nam wayii waliin muku jalaatti dhokatan jaalleen jala ijoo sirbee innaan ammoo atini ka helikoophitarii nurraa wanne tuuti sirbi ta'inaa maal goon dhufe dabde nu fixu
waaqni waan bisu ta'an bisu kan gammachuun duuni qabsoo kee jira wanni dhibin jirtu ele yaal kaanti deebi kanaaf waan baay'ee nam dinqisiisa nam rakkoo feeteyyuu isaa gammachuu digaalleen ganni nama akkasii ture kanaaf ammoo yoo gara aan fayyaa bisaatti siseene yeengini guyyaan dukkana irra agu guyyaa digdami shan yookaan digdami jaati dhukkubsatee ture dhukkub kana agu guyyaa kudhaniiti kemestuun gargaraati hospitaal miliqa garaa irraan yaa ture yeroo jalqabaatti nimooniyaan jedhanii dawaa sun nyaachaa ture wanti kun goma ngoone fennaan deebine hospitaal geessine covid kan laalan guyyaa sadiin duubatti yoo deebi'ee covid qabdaadhanii garuu amalisa qilleessu kun ba'uu dide akkasitti lubbuun isaa baate eegas ammoo inni du'e naana akkuma ammatee teekinooloojii gargaaraan ba'e alaayaa hospitaal Kenyaataa irra ba'e ka ittisi duudaan eegee akkaataa inni itti du'edhanii namni wayii barreessee jira kun ammoo warreen kan tolchuu fedhi diinaa jaalleengee jaalataaf hin jennu akkuma ummati kun wal nyaatu akkuma ummati kun wal hanyu akkuma ummati kun wal shakku godhuuf godhanii kanaaf ammoo kun akka alaa kan warri oloon kan hin goonaa yoo sunis akka nyaatamu odduu sun agarre alaan dokumentiin jaalleengee qabuyyuu wanni maqaan isaa suniyyuu kaama dheengee useen maqaasaati garuu maqaan dokumentii isaa sun ta'uu dhabuun kasin nyaatan beeku sun ta'uu dhabuun warri nyaatame kanaaf waan uummatee kan itti sobuuf nyaachisuuf wanni godhanii kana akkasiin nyaatamanii jedhanii baga dheeranii baga salphatanii kana agarsiisnedha. Galatooma Abeedin. Galatooma tillee. Waggaa dabree ajjecha weellisa jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee Itoophiyaatti jeequmsi guddaatti ka'e namoonni hedduun lubbuu dhabanii kaan madaanii kagarii ammoo hidhaman ganama awwaalchisaa jeequmsi ka'eenii dargaggoon yeroo san Lamee jedhamu qa'ee maatiitti rasaasan dhahame waayilikeen Ammayyoo Itaanaa amboo qa'ee isaaniitti dargaggoo kan haasofsiis ganam suni maaltu tureen eegala. Gaaf sana ganamaan ka'ee ganama erga faazariin na kaase ganama jechuudha Hacaaluu du'eenaan jedhee Hacaaluu kamiin jedheen Hacaaluu Hundeessaanaan jedhe amanuun dadhabe achi ganama ka'ee tanan TV naan banu dhugaadha achi uffata uffadhee caammaa kee wadhee tanan bahee nyaatas qursii manaan hin jenne ijoolleen karaarra jiru achi gara Finfinneetti jedhan ijoolleen nutis gara Finfinneetti deemne achi ganama ergan ka'ee garuma mana Hacaaluu safarri nagaa ture iddoo safara Hacaaluu jechuudha achi poolisoonni garagalanii dhufanii bukkee qabatanii achiin karaa galakkisaa jedhani. Bakki itti rukutamte eessa? Achuma mana Hacaaluu fuuldura. Maal gootanii jennaan? Yoonnaa sana ijoolleetu dhagaa darbachuu jalqabanii nutis wajjumaan turre kaa ijoollee faana jechuudha achumatti. Kanaaf poolisii wayii duubaan itti fiigee dhufe achumaan garagalee naan ilaalu kana barbaadee naan jedhe garagalee naan ilaalu na rukutee bakka achumatti jechuudha. Achi eegicha sobee tanan jechuudha. Asirraa fuudhee tanan mataa koo irratti dibe akkana rukunni deebisanii jechuudha. Achi ammas ijoolleen dhufanii na kaasanii manatti na galchanii mana isaaniitti jechuudha. Achuma mana Hacaaluu fuulduraadha. Maal kee rukutamte? Jilbaa ol jechuudha. Baay'ee miidhameera moo baay'ee na dhukkubaa jira. Kana bichoota wanti miilis gabaabbateera. Inni dakaas jeessoo baay'ee madeesseera miilicha jechuudha. Waan baay'ee madaa sadii baay'ee nyaara jechuudha. Eeguutu si geesse eessatti of barte? Achumattuu of bareetanan ture ergan ciisee jechuudha. Waan ta'e na beeleesse waan ta'e na dheebeesse achumaan achiyyuu okaa nyaadheera achumatti ergan ciisee jechuudha. Ergan rukutame okaa nyaadheera bishaan isa xurii dhugeera. Asin ture gaafa jalqabaa jechuudha. Riifaraala na galchanii guyyaa 12 ergan ciisee riifara na barreessanii gara Xuqur Ambassaatti jechuudha gara Finfinneetti. Achittis ji'a tokkoof torban lama ciisee achi immoo gara kanatti ni erganii gara Ambootti jechuudha. Fayyiteettaa waan jettu naan jedhanii manattis ji'a lama ji'a sadii waan ta'een ciisee homaa socho'uu hin danda'u. Xiqqoo ergan ture ji'a lama ji'a sadii ergan ture immoo na dhukkubee baay'ee jechuudha. Miilcheessa jeessoo madeesse jechuudha. Innis na dhukkubee inni lafees gargar kan ba'e innis na dhukkubee baay'ee yaalii si barbaachisaa naan jedhu isaan jechuudha. Yaalii gaasii barbaachisaa lafeen baay'ee immoo ni ulfaata naan jedhanii. Sabab kanaa fi barnoota daankutuu kan himu yeroon isaan barumsatti deebi'uu fi hojjetee of gargaaru dubbata. Gambiraatiin albaamina Hacaaluu sadaffaan Maammaliisa jedhu erga gabarraa dhiyaatee guyyaa muraasan booda chaatii iTunes ka Ameerikaa irratti gara sadarkaa jalqaba jira. Kunatti Oromoo fi milkaa'ina guddaa. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganuma nu eegatanii dhaggeeffachuu keessanii fulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal hanaa ilmi abbaana baaree gufuteet dheetaa jedha. Hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa teknikaatiin Oskar Bunga kaisaniif dhiyeessan Aslii Galgalooti Agbor isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.